galmete da dubbifame seena hara dhaga'ame labsinni dura fera mootii yaada jijjiirera. Faarfannaan gadhiifame sun garuu eenyu akka faarfate namoonni baay'ee rakkataa turan. Faarfannaan dur hafe kan jedhu kuni baay'ee naaf hin fudhatamu. Baay'ee na jalatta gooftaa baay'ee na jalatta gooftaa harka keerraan argee ani furmaata. Faarfattuu FRAOL FIKRU jedhani maqaa gaarii kana faarfattuu jedhanii nama moggaase immoo Kiristoosidha. Faarfattuu jechuun namni namaaf kenna miti kennaa kana Waaqayyotu namaaf kenna maqaa kanaan kan nama waamsisu Kiristoosidha. Galanni immoo kan isaati. Iddoo irraa dhufe immoo waldaa Makkaana Yesuus Qulqulleemaan tajaajilaa dhufee namoota baay'ee namoota gaggaarii keessaa Waaqayyo na fide. Iddoo kana mudachee kanarra immoo mee kotoo hojii koo hojjedhee na fide Waaqayyotu. Ammas Waaqayyo galatu namoota akka keessaniin argadha sitti Waaqayyo maqaan isaa eebbifamuun jedha. Galatoomee yaa hin faarfattaa faarfannaadha. Nus gaa hojiin keenya asuma dheenyee faarfannaa yuutuubii irra kaa'uudha. Darbee immoo koomedii adda addaas immoo yuutuubii keenya irra keenya. Garuu gaa faarfannaan waan salphaa miti. Faarfannaan wanta hojii baay'ee barbaadudha. Gatii baay'ee nama baasisa. Haala hundumaa kana keessatti ati immoo dandeessee tajaajiltuu taate amma kana ga'uun kee waan guddaadha. Kana Waaqayyoon baay'ee guddaa galateeffanna. Mee faarfannaa yeroo kamii jalqabdeeti? Faarfannaa yeroon jalqabe baay'ee ijoolleedha. Namoonni biyya kootii na beeku baay'een isaanii baay'ee ijoolleedha. Baay'een hawwaan faarfannaa kana baay'ee mana hawwa bakka. Batalee wanta irraanfanne baroota keessaa obboleettii koo kibbee kanaaf yaada kana kaaseera. Kibbeen yoo jiru ilaaltee dhaggeeffachuu dandeessi. Dhaggeeffadhu kibbee sirriitti adis dhugaa beeraa lafatti. Konfiraansii waaman biyya keenyatti kibbeedhaaf tola waaqii waamanii baay'ee ijoolleedhaan yeroo sanatti. Yeroo kibbeen kun faarfattu paaworii guddaa turara kibbee kanarra baay'ee stiil lawa hammallee nama kanaadha isheen Waaqayyo nuuf eebbisu. Yeroo isheen madarakirraa faarfattu maal egaa yoomina akkas ta'a ayyaanni kun yoomana dhufa nanawwa bakka yeroo isheen utaaltee of ayyaanni kun gaafarraa paaworiin gaaseen waaqeffattu yoomcha ayyaana kana argaddaadhaan baay'ee hawwa bakka garuu ijoolleedha waan ta'eef xiqqeettaa osoo hin dandeenye sa'aatii sanatti erga Waaqayyoon gargaare gaafan wanta kana dhugaa bahuuf isheellee baay'ee magana dinqisiifatte siin jechuuf. Yaa baay'ee tola anis na yaadadha faarfannaa kibbee isheen baay'ee xiqqoo turte yeroo faarfattu ijoollee atiin gimbii turte natti fakkaata yeroo hin beeku faarfannaa ishee baay'ee namatti tola baay'ee jaalladhanis faarfannaa ishee. Yaa faarfannaa jalqaba faarfatte baay'ee yaadatta? Ni yaadadha. Menu jedhame? Faarfannaa jalqaba ani ittiin jalqaba jechuu keedha. Lubbuu koo hin irraanfatini oolmanni siif oolee. Lubbuu koo hin irraanfatini oolmanni siif oolee. Lubbuu koo ati hin daagatini oolmanni siif oolee. Lubbuu koo hin irraanfatini oolmanni siif oolee. Yesuus furee lubbuu koo qabbanaa du'aaraa galfii koo. Yesuus furee lubbuu koo qabbanaa du'aaraa galfii koo. Baay'ee faarfannaa namatti toludha. Faarfannaan kun albaamii keessa jira moo? Albaamii koo tokkoffaa keessa jira. Jalqabaa keessa jira. Jalqabaa keessa jira. Yaa faarfannaa kana beekanis garuu kan kee ta'uu isaan beekuun. Faarfannaa kan kee ta'uu isaan beeku. Faarfannoota waamee faarfannoota kee kan ta'an kan namootni waldaa keessaa faarfatan fa'aa kan fa'i.
yaada taasifte ma baay'ee mana dhibe kan kee ta'uu isaan beeku gaafatettee waan si dhibu waaqayyo al tokko tokko yeroo inni itti sasitti kenne kana gadhiisee yeroo siin sitti teessu jiru. Yeroo albeemiin tokkoffaa kun gadhiifame gurra nama hundumaa keessa jira faarfannaan ani jedhe guutuun. Bara meeqa ture inni? 2005 I think akka seeree 2005 akka lakkoofsa Habashaatti. Akka lakkoofsa Habashaatti iyyee yeroo sana gadhiifame faarfannaan koo kuni kan si dhibu faarfannaan kun gadhiifame nama hundumaa bira gurra nama hundumaa irra geera garuu FRAOL calluma deemtaa waa'ee maaliif waaqayyo yeroo itti taa'u kooti ammayyuu hin geenye yeroo itti jedhe qaba. Maaliif siin jedhe beektaa yeroo kana yeroo faarfannaa tokkitti hojjettu taayimii kanatti namoonni gaafa si beekanii gurra nama hundumaa keessa bu'u sagaleen faarfannaatti kennite kuni konfiraansii deemuun jira saba kana tajaajiluun jira. Garuu waaqayyo garuu taayimeen manaan jedhe yeroo sanatti. Faarfannaan kun garuu mana nama hundumaa keessaa gurra nama hundumaa keessaan faarfata. Ani garuu yeroo itti taa'ee ilaalamuudha yeroo taayimittiin sun nan taa'e. Calluma dheen taa'ee faarfannaan gadhiifame sun garuu eenyu akka faarfate namoonni baay'ee rakkataa turan. Erga waggaa 2 booda tureetu namoonni na arguu jalqaban isin jechuu barbaade. Isa booddee faarfannaa kaasetii gadhiifame kananii faarfachuu jalqabe. Hundee faarfannaan kun kan keedhaa jedhu. Nan ajaa'ibsiifadha. Iccitiin kanaa namni hin beeku. Anaaf isa olii duwwaa beeka. Taa'ee yerootti namaan jedhutti immoo taa'anii waaqayyoon dhaggeeffachuun isa hundumaa caaluudha. Maybe waaqayyoo akkuma namni hoo'inaan jedhe kana yoon fiigee iddoon itti cabee biraa deebuutu jira laata yeroon jedhee of gaafadheetu jira. Al tokko tokko waaqayyo nu hambifachuu barbaade waan ta'eef fiigicha keenya caalaa ho'isuu keenya caalaa fiicharii keenya laala waaqayyo hambaa akka taatee haftuu fi kanaaf na barbaade waaqayyo kan jedhu yaadeen nan taa'ee jijame gooftaa kana dhaggeeffadhee hin cabne hin kufne hin banne jira gooftaaf galanna ta'u ammas dhufu jechuudha. Yaa namatti tola dhugaadha faarfannaa silati yerootti kaaftee yerootti faarfattu faarfannaan kun hanqee ishee jechuudha jechuun yaadinsi. Kanaaf faarfannaa waldoota amma faarfachaa jiran amma kan waldoota baay'ee keessaa beekamu. Kan koo? Yaa kan kee. Faarfannaa dhiyoo jedhe jira. Jaalala kee maali nama madaalaa kan jedhu baay'eettiin waaqeffama. Faarfannaa kana gaafa hojjette jira gaama sa'aatii kana istaayilii faarfannoolii baay'ee ilaaluun jira. Maachoorri gaataa dhuftu namu haala faarfannooliitiin hojjetamu ilaala gaafa dhuftu kun cubbuun qabu. Fooyyaa saba kanaa wajjin dhaloota amma dhufaa jiru kanaa wajjin gara mana waaqayyootti nuun dhiisiiti warroonni biyya lafaatti nuuf harkisuuf waan meeqa godhu miti. Nuun immoo mana waaqayyoo keessatti dhaloota kana harkisuudhaa fi akkamitti waan caalaa hojjennaa kan jedhu barbaaddanna nus. Sababa kanarraa kan ka'e istaayiliitti faarfannaan kun hojjetame baay'een jaalladha. Obboleessa koo addunyaa faarfataa addunyaa Solomoon. Sittan siqaanoo si faanaan deemaa kan jedhu kana baay'ee faarfannaa kana jaalladha. Kanarratti hundaa'anii faarfannaa kanarratti hundaa'e baay'ee faarfannaa hojjechuun barbaadeen qaba. Naan hojjedheen jalqabee waaqayyo faarfannaa gaarii kana naa kennisin jechuu fedheen. Maal jettame? Jaalala kee maali nama madaalaa araara keetu naaf deema laalaa baay'ee baay'ee na jaalatta gooftaa baay'ee baay'ee na jaalatta gooftaa harka keerraan argee ani furmaata. Yaa nus faarfannaa kana waldaa keenyatti waaqeffannaa. Kanaaf baay'ee namatti tola. Faarfannaa kana gaa beekan sirriitti. Naa waa'ee faarfannaa gaa tuufnee haasofnaa darbee. So amma gaa inni albamii kee jalqabaadha. Albamii kee jalqabaa faarfannaan tokko illee jira kanan beeku garuu boodan kaasa waa'ee isaa. Albamii lammaffaas baafattee tanatti fakkaata. Albamii lammaffaa kana innoo maalirra jira amma? Waaqayyoo galatu albamii lammaffaa koo xumureera. Gaappii guddaa ture tokkoffaaf lammaffaa gidduu. Waaqayyoon gargaaree immoo nafni dhufee xumureera waaqayyoon gargaaree.
yeroo utuun gara biyya kanaan dhufin dursanii eebba sirna eebbasaa gaggeessee ture biyyatti garuu yuutuubitti hin gadhiisne haga ammaatti. Hin gadhiifamne jechuudha. Eeyyee ammaatti namni dhaggeeffatee hin jiru bahee faarfannaa tokko duwwaa gadhiifamee jira isa dhaga'aniiru namoonni. Faarfannaa tokko dhaggeeffataniitu sattaan immoo waan gad dhufu obsaan eeggadhaa. Wanti gaarii dhufa. So inni biyyatti eebbistaniittu garuu gad hin dhiifamne jechuudha. Ofishaal gad hin dhiifamne. Gara fuulduraatti erga biyya kana jirta gaa gadhiisuu irratti hojjettanii waan abdii guddaa qaba. Nan hojjedha waaqayyoon gargaara. So amma albamii hojjechuun salphaa miti. Duri gaa beekamaa faayi kan beekamu beekamaan biyya dhiisee as dhufe amma namootni faarfannaa hojjetan hedduutu jira. Mee faarfannoota kana walitti fiduun hammam chaalenjii qabame? Albamii hojjechuun sa'aatii kanatti hin cima ni ulfaata. Maaliif yoo jettee dhaloota haaraa dhaloota baay'ee ciccimootu nu wajjin ka'aa jira dudduuba keenya kanaa. Dhaloota kanaaf immoo waan gaarii kennuu sirra jira. Maaliif dhaloonni kuni akkuma isaan maachurri ta'an wanta bishaa tokko kennuudhaa fi aarsaa si kaffalchiisa. Calluma jennee miti. Wanta ayyaana qabu tokko dhaloota kanaaf kennuun irra jira waan ta'eef chaalenjii si godha hojiin kun. Faarfannaa hojjettullee murtaa ta'uu qaba, bishaataa ta'uu qaba. Sababa kanarraa kan ka'e istiidiyoo garaagaraatti hojjechaa ture akka durii miti iddoo tokkotti deemtee hojjettee fixxatu hin taane iddooma garaagaraatti hojjetta akkaataa isaan dandeettii isaan qaban irratti hojjetta deemtee sin jechuuf fedhanii kana. Inni immoo maam salphata. Salphaadha moo amma warri istuudiyoo gaa ammam salphatama faarfattootaaf warra istuudiyoo kana wajjin hojjechuun? Egaa in salphata jechuudhaa fi amma durii iddooma tokkotti faarfannaa laatta iddooma tokkotti miiksii ta'e xumuramaa garuu akkas miti amma. Faarfannaa abbaa tokko laatta akka dandeettii isaaniitti laattaaf. Isa booddee achii fuutee immoo namni miiksii godhu nama kan biraadha. Faarfannaa kana iddoo jiru hundaa wal sassaabdee immoo fuutee deemta. Kun maaliif dhufe? Amma namootumti istuudiyoo mataa isaanii banatan kuni miiksii gochuu hin danda'an immoo maybe hammayyeeffameedhuma akkaataatti horiin argamu wanta mijeeffameedha moo dandeettii miiksiingii gochuu kun qofaamatti waan ta'eefidha kan akka godhamu? No, akkaataa itti dandeettii miiksii gochuu waan argameefidha. Namni sirriitti itti baratee ogummaa isaa qabu waan argameefitu namni hundumtuu yaada isaa fudhatee faarfannaa qabu kana fudhatee dhaqa. Okay. Si jechuufidha yaa. Yeah, okay. Baay'ee gaarii. Kun duri kan jiru ni waan akkasii. Kun hin jiru, duri hin jiru. Kana beekamaan faan nu sirreessuu danda'u gaas warri jiranii durii beekamaan faa ofiima isaanii miiksii godhu ofiima isaanii meeshaa taphatu ofiima isaanii rikoordii godhu natti fakkaata akka yaadutaan istuudiyoo keessa hidha dhufee hin beeku garuu akkasuma natti fakkaata beekama na sirreesse daraa bilbiliitii natti yaa namatti tola garuu komeen tokko hin jiraata yeroo baay'een faarfattootni an faarfattoota wajjin baay'een wal argaa wal walitti naasa'a komee qabu istuudiyoo namoota tokko yeroo isaan komatan hin jira amman dhugaadha istuudiyooni faarfattoota kana iddootti kennanii ilaalanii yookaan immoo wal caalchisuutu jira yookaan immoo horiimatti kenni irratti hundaa'aniiti waan tokko bareechanii si dhiyeessu yookaan immoo si jalaa balleessu waan jedhamus jira. Kun ammoo dhugaadha amma reefuu biyyaa dhuftee nuyi fagoo jirra waan ta'eef gaafataas nuun galu. Mee kana yaada maalii qabda akka nama dhuunfaatti? Kun horii kennuu kan jedhu kana akka kootti hin fudhadhu. Maaliif hojii warra hojjetan kuni of kennan dhimma afuuraa irratti hojjetaa jiru waan ta'eef akka kootti yoon dippilii keessa isaanii beekuu baadhee nama waan ta'eef amma dandeessi argitati nama hamma sitti beekta eenyummaa nama tokko hamman argetti immoo xiqqoosee walirratti dadarrabaniiti ijoolleen keenya kan isaan beellama qaqqabsiisan dogoggorri jiru xiqqooshee yeroo akkasii immoo aarsaa isaan kaffalchiisa sii galeera yeroo miiksii godhanii ija kompiitaraa kana jala oolu waan ta'eef hin dadhabu baay'ee
miiksii gochuun dhageettii si gaafata baay'ee. Yeroo si gaafata. Yeroo nuti isaaniif hubachuu dadhabnus jira. Maaf dafee naa xumuruu didee. Jennee yeroo itti barbaannu sanatti yeroo inni ta'uu didutti komee yeroo nuti kaafnu jira. Garuu diippilii isaaniif gallee muhun ilaalla yoo ta'e dadhabbii qabu isaanis. Ikkaal golgolchuu dadhabnee malee waliif ilaaluu dadhabnee malee. Malee birriidhaanii yookaan immoo akkaataa wal beekumsaatti kan jedhu ani jira jedhee akka kottu waan ani dubbadhu hin qabu. Akkasumas immoo karaa sana duwwaa miti. Karaa warra istuudiyoos immoo komeen jira. Innis immoo maal jedhama al tokko dhuma faarfanna jedhanii dhufu malee wanta isaan faarfatan iyyuu yeroo itti nuun galle iyyuu jira. Al tokko maal jennee faarfannaa kana fa'aa hojjenna fa'aa yeroo jedhanii haasa'an illee jira. Kun amma egaa nus madhageenya faarfannaa baay'eetu ba'aa jira si'ana. Amma fakkeenyaaf sila kan dubbachaa turte dhaloota cimaatu dudduuba keenyaan ka'aa jira jettee turte. Garuu yeroo baay'ee maaltu jedhama faarfannaan dura hafee faayidhu tasfaan yeroo darbe faarfannaan dura hafee faaya jechuu jalqabama namootni akkas jedhan fa'aa jiru. Kana maalirratti hundaa'anii jettee yaadda? Sababa warra keenya fakkeenyaaf warrumta akkuma warri istuudiyoo faarfannaa yeroo nu biratti fidanii wanta sadarkaa isaa eeggate miti wanta qulqullinaan hojjetame miti isa jedhu ta'inna moo maalii yaadda kanarratti? Faarfannaan dur hafee kan jedhu kuni baay'ee naaf hin fudhatamu. Waaqayyo isaan eebbisu warra duraanii hangafoota keenya isaan fakkeenya keenya guddaadha isaan mataa warra nuu ta'anidha nuuf eebbisu ammayyuu jiraatanii garuu warroonni hamma ka'an kuni akkaataa itti namoonni keenya fudhatantu gargariidha. Maaliif dhalooti amma dhufaa jiran kuni akkaataa itti dhaloonni jiru kanaa wajjin eessaa jiru ijoolleen. Warra abbootii keenya dagannaatu hin taane aan fakkeenyaaf faarfannaan ba'ee jiru kuni waan ammaa baadha jedhee wanta akka kootti ilaalee darbii tokko yoo jiraatedha. Wanti xinnoo si koomenti si gochisiisu iddoo iddootti. Kanarraa kan hafee giddu galeessa godhata nama hundumaa faarfannoolee hojjetamaa jiran. Dargaggoo keenyas warroota namoota gurguddaa abbootii keenyas gidduma galeessa godhateeti kan dhufu malee wanti ammaa ba'aa ta'e amma kana faarfannaa duriitti hafe kan nu hojjisiisu amma kana jira jedhee hin dubbadhuan. Baay'ee gaariidha. Faarfannaa hundumtuu waaqayyoon faarfatama amma ta'ee jirutti ergaansaa kaayyoonsaa waaqayyoon jechuu amma ta'ee jirutti dhugaadha akkuma kana nama jechisiisa. Mee gidduutti maal faarfattu jedhanii eeguta. Faarfannaa tokko nu dhageessise. Okay. Olee bulee anatti jabaatee jaalallee kee Yesuus garaa na nyaatee anoo dur kanan seenee innoo bulee naaf galee qalbii na booji'ee humnaa na caalee. Natti yaadatama qalbii koo kakaasami oolmaan kee callisuun danda'u dubbadheen ol kaasanii maqaa kee. Natti yaadatama oolmaan kee callisuun danda'u gochaa kee. Faarfannaan kun faarfannaa albamii keessa jirudha. Faarfannaa albeemii keessa jiru tokko gadhiifame keessas tokko itti kanadha. Tokko isa YouTube irra jiru jechaadha. YouTube korra. Tole kanaafi faarfannoota kana fakkaatan baay'eetu teellaa jira jechuudha. Jiru waaqayyo haa galatani. Kanaafi abdiin eegaa faarfannaa ajaa'ibaa tachiisa dhufaa jira. Ilaa lafan bu'uunis ni jira lafa beektuni lafan bu'u. Kanaafi waaqayyoon baay'ee guddinee galateeffannaa. Asumatti tu miksi goonee mayyuu gadhiifne hin badu faarfannaa akka kanatti. Baay'ee namatti tola. So waa'ee faarfannaa irratti hin darbini. Faarfannaa waldaa keessatti faarfatamu ammas deebisee masi gaafadha. Faarfannaa kan dhiyoo warra isa dhiyoo faarfannaa isa sila faarfatte tun ta'in faarfannaa kan biraan tokko jira. Beektaa kan baay'ee faarfatu waldootni baay'een faarfatan. Kanuma koo. Kanuma kee.
faarfannoota ammaa kaastii keessa jiran keessaa moo? Yaa kaasita keessa jiraachuu danda'u, jiraachuu dhiisuu danda'u. Faarfattoonni namootni nu dhaggeeffatan kuni faarfannaa isheeti moo ishee miti jedhanii kan isaan yaadan wanta ati beektaa jira. Faarfannaa tokko silaa kaaftee turte yeroo ta'u offline haasofnu. Okay. Faarfannaa albamii koo tokkoffaa keessaatiin. Yaa sirri nama beekus waaqeffatama baay'ee. Isa kam ture inni? Inni diinota keenya galaana nyaachise jedhu. Inni diinota keenya galaana nyaachise nuni immoo ijoollee isaa Yordaanosiin nu ceesise. Ol baanaa darabeen keenya. Olbana darabeen keenya mochi kan keenya darabeen kan keenya ol fuudhi sagalee kee labsi macaa hundumaatti tuffatama yaadatame mandara Suusaan keessatti galmeetee dubbifame seenaa haaraa dhaga'ame labsi ni dura hafeera mootii yaada jijjiireera. Ayana malee. Faarfannaa kanammaa adamatu namni na gaafate iyyuu beekumas garuu faarfannaa kana nu mataan keenya baay'eetiin faarfannaa. Biyyarra darbee iyyuu biyya ormaatti illee jechuudha. Kanaaf Waaqayyoo akka ittiin biyya lafaa tajaajiltuuf kennaa kana siif kenneef galanna ta'u. Baay'ee namatti tola. Dhaggeeffattoota keenya dhageessanitti egaa faarfannaa kana. Namni beekne jirtan ta'uu danda'a. Faarfannaan kun baay'ee faarfannaa namni baay'een itti waaqeffatu, namni baay'een waldaa isaa keessatti itti waaqeffachaa turanidha. Garuu kan faarfatu obboleettii keenya faarfattu FRAOL jechaadha. Kanaaf isheen immoo qaamaan fuulaan ishee kanadha. Kanaaf carraa kana argannee waliin haasa'uu keenyaaf baay'een gammada. Mee gara biyyaatti adeemna waa'ee faarfattoota. So amma biyya keenya egaa faarfannaan akkuma waldaan baay'ate faarfattooti baay'achaa jiru natti fakkaata. Maaliif waldaanis faarfannaa barbaada waan ta'eef. Mee amma fakkeenyaa fi tajaajiltootni keenya waldaan yeroo baay'atu egaa asii yoo itti tole waaqeffachiisanii yookaan tajaajilanii yoo itti tolu baate immoo iddoo biraa dhaquunis waama jirudha. Mee faarfattoota keenya akkamittiin ilaalta? Ati waldaa kam tajaajilta waa'ee? Ani waldaa Gullallee Makkaana Yesuus Afaan Oromoo Finfinnee tajaajilaa ture. Waldaa Gullallee Makkaana Yesuus Afaan Oromoo tajaajilta. Achi keessatti akka worship leaderiitti geggeessitamoo sooloodhumaan tajaajilta jettee? Worshipis na tajaajila, solos nan ba'a. Tole, yaa. Namatti tola. Amma gaachitti akkamitti amma akkaataatti geggeessitoonni waldaa kiristiyaanaa faarfattoota qaban maal sitti fakkaata? Baay'ee gaariidha. Akka waldaa kootti yoon dubbadhe. Akka waldaa keetitti. Baay'ee waldaa Makkaana Yesuus Gullallee Church Afaan Oromoo baay'ee churchiin jaalladhuudha, saban jaalladhuudha. Qabaa ijoollee faarfattootaa irrattis immoo baay'ee namoota ciccimoodha. Nu qabuu irratti illee. Maal jechuu keeti nu qabuu irratti jechuuni? Nu qabuu irratti gaafan jedhu nu waamanii nu gorsuutti, nu jajjabeessuutti. Jiru namoonni nu dursan hangafoonni keenya namoota akka kabaa fiduufaa jiru nu gidduu. Gaafan namoota kana wajjin taa'ee haasaan isaanii wajjin haasawaa godhu natti tola baay'ee. Maaliif haasaa bishaataa sana irraa argitaa? Hamileen keenya jabaata namoota akkasii gidduu gaafa teessu sitti tola. Kanaaf jechuu barbaadeen isaan gidduutti waan jirruu fi hamileen keenya amma kana wal jabeessanii wal tumsinee hojii Waaqayyoo hojjenna waldaa sana keessatti. So akkaataa sanitti isin qaban gaariidha. Erga ta'ee waan hundumtuu yeroo hundumaa perfectioniin hin jiru, namni hundumtuu perfect namni ta'e hin jiru. Yooma balleessaa tokko faarfataan tokko balleesse adabuun fa jira? Dur tureera amma beeku gaa amma akkam? Akka churchii kootitti jira. Jira okay. Jira. Badii balleessitee adabbii fudhattee isa churchii biraa deemanii churchii keenya keessa hin jiru. Haga amma adabbiin keessun xumuramutti fudhattee teessa waldaa makee keessa. Deddeebitee dhuma amma adabbiin kee kun sirraa xumuramutti
wajjin dhuftee waldaa kee saba kee wajjin waaqeffattee manatti deebita. Gaafa adabbiin keessarraa xumuramu garuu taajilatti deebita. Malee adabbii sana fudhattee iddoo biraattan sokka kan jedhu amma hammaatti taajiltoota keenyas ijoollee keenya irratti sargeen beeku warra wajjin taajilu keessatti jechuudha. Amma immoo fudhatama qaba faarfattoota yeroo ammaa kaan biratti. Keessumaa gaamma erga waldaan baay'achaa jira ta'e asii kaanee jira kun hin danda'amne. Amma fudhatama qaba. Adabbiin kun akka boodettafummaa wayiitti hin fakkaataa? Akka kootti hin dubbadhaga. Ani akka kootti natti tola. Asiif achi fiiguu keessaa bu'aan arganu tokko illee hin qabnu. Miidhamuudha malee. Iddoo matees teessee garuu saba wajjin taajilaa turte gidduu teessee wanta goote hundumaatti gaabbitee cebboo buufattee deebuu wayya malee asiif achi deebuun suni amma kanatti fudhatama qaba jedhee waan yaaduu hin qabuun akka kootti. Akka nama kabiraatti garuu haasoo natti ulfaata sheekan. Maal akka isaan deemuus hin danda'u amali namaa gargar waan ta'eef ani adabbii kana baadhee waggaa amma kanan taa'u jamma kanan taa'u waldaan baay'eedha habadan jechuu danda'u. Akka firaa'utti garuu waldaa sana nan jaalladha. Ta'ee amantoota sanaa wajjin walii gala furri koo nagaadha ta'ee naani waa sannaatti mana sana fudhadhee itti deebi'uun natti tola baay'ee. Ani maaliifan kaasee baay'ina namoota biyya keenya keessa jiranii irratti hundaa'eeti. Namootni keenya faarfattootni baay'eedha waan ta'aniif tajaajiltooti baay'eedha waan ta'eef keessumaa amma yeroo ammaa kana immoo Finfinnee keessa namootni Oromoon baay'ee heddummataniiru waldootiin baay'ee heddummataniiru yeroon beeku waldaa 3 moo 4 kan jiru Finfinnee keessa amma garuu lakkoofsi isaa hin beekamu. Kanaaf hin jedhe akkaataatti geggeessitootni waldaa kiristaanaa faarfattoota kana qabanii baay'ee murteessaadha. Tajaajila kanatti itti fufuufis ta'e tajaajila kanallee keessaa ba'anii akka isaan boodatti deebi'an gochuu irratti illee. So kanaafan sii kaasee jechuudha. Maaliif tajaajiltoota akkamitti riyaaktii godhu yeroo amma fakkeenyaaf adabbii fa'aa jira yeroo jettu tajaajiltootni tole balleesseera jedhanii dhugumaan fudhatu yeroo ammaa kana isa jedhuufan kaasee warra fudhatan waaqayyo nuuf baay'isuun jedhan akka kanan jedha. Gaggeessitooti keenya illee faarfattoota keenya hubachuun illee murteessaadha. Gorsu yeroo baay'ee nami keenya adabbii duraa seeraan gorsanii tokko tokkoon 2, 3, 4 jechaa deemamuu qaba deeman yaada. Kanuma godhee yaada jaarsolii waldaa kiristaanaallee.